du'aayi naa godha takka beeta kiristaana dhaqeetiin xabala facaasa, takka waaqeffataa bira dhaqeetiin wanna godha. Lamaan keessaa takkaan filachaa jira. Dadhabne akkam goona. Arrabuma keessan dadhabne waan teessan isinii dhiisnamma. Egaa arrabnummaan keessanuu waan teessaniif taate waan teessan tana dhiisne irraa yaanu hoo maaltu gaaja hin barbaannu. Mucoo xiqqoo takkinii yaadadha. Ramadaanaan bara ani obboleeyyan kiyya ani kiristaanaa isiniin jechaa turte. Ani kiristaanaa Ramadaanaan akkamitti isin gabbaatanii akka nama arrabsitanii. Mee akkas taatu anaatu isinirraa cufaa jettee micoon isinirraa cufte. Isin warri Islaamaa kun maa arraba dhadheerattan sa? Isin warri Islaamaa kun maa arraba dhadheerattan? Maa nama arrabsuu deemtan? Dirqiin Islaama ta'e jira. Masqala gurguddaa lalladheetiin maxxanfachuu deeman mane. Ijoollee kiristaanaa ta nama arrabsitu arginen. Ijoollee kiristaanaa ta nama arrabsitu hootuu dirqitti amantaati seenate jettu isin arginen. Kamiin tahamoon beeku ortodoksiitiin tahamoo kaatolikiitiin tahamoo kamiin tahaa hin laalle mallee xiqqasho ittiin gallaalu jiramma. Jaarsa meeqa Abduree Ahmad jaarsan isaa maqi uno agartanii maqummaan isaanii warri arrabaan deemu hundinuu Ahmed Abdurrahman jinni akal maqaa bareedaan alaa lamman tanani maqaan jijjiiradha isinirraas. I don't like you. Arraba dhadheera qabdan dambaaraadhaasin arraba isaafu ramadaanii dhufe jennaan jinnii nama arrabsitu isini ganna qamaan soollee sifi aaminii teetis waliin sidiisuu deemamma. Eessi barbaadadheetiin xabala na facaas jaan zamzam keessan isinii deebiseetiin xabala facaasa hin barbaadu lachuu bishaan nam halkanii guyyaa nu arrabsaa oolu dadhabanne nuti. Warri hordoftoonni kiyya kabajaa warri qabdan benya kana aaruun na jiran okkolcha sheekootii fi garee sheekootiitti wadduu garaa na gubaa jira, mataa na uwwisaa jira. Vaayirasa koronaa vaayirasiin sheekootiidha. Ifirraatti gabbabbaana, ifirraa dhorkina. Gaafa sheekootiin duute wiskiin bana, shaampeenii bana. Corona virus in gaafa sheekootiin du'e galte ani shaampeenii bana. I don't like you. Ijoollee teessan hin barsiistan isin. Haraama qoftii malee waan biraa adaban barsiistan. Baklawaa keessanis afaan walitti hodhaa qabaatiin. Daflaalee miti hagabbee dubbate. Waanuma isin jettanis isin jalaa fuune isinitti gad deebisne. Amantaallee barbaadnu jechuun amma amantaallee isinii dhiisuuf hin deemanii. Saniif yeroo hamtu jajjabduu tana keessatti hawaasni dheereessitanii laaluu dandeessan. Hawaasni buleeyyii fi dumeeyyiin kabajaa fi ulfina qabdan. Buleeyyan keenya kanaaf du'aa godhaaf. Buleeyyan keenya kanaaf jajjabina hawwaaf. Koronaa vaayirasiin nama biyya sunii hodduudha miidhee jira. Dhukkuba Ameerikaa keessatti irraan tana sadarkaa tanatti nama kan akkana gaaga'aa jiru. Dubbeen isaa maal akka ta'e baruun laaftuudha. Tagama biraa hafte bal'oo turit dachaana. Ani warri Islaamaa nageenaa kanna. Nageenaa kannu baattan Islaamummaa teessan isinii kanne deeffadha fudhadha. Jannata keessan isin barbaadan. Azaaba sun hin barbaadu.
Dumatte hamma si ecetti maal hammarra tol beynamit hamma sirratti nageettol hin jenne maal kafaruus isintu na kafarsiise ahmadumaa fi aliin na kafarsiise ani beta kiristaana dhaqeeti masqala kaayechuu deema laal an barbaadutti hin jiramma arrabuma alii fi ahmad dadhabanne nuti rabbi isin haa fixu waaqni isin haa fixu isinu masgida keessa wal nyaachaa jirtanii wal fixan tokko booda rakkinaa miti hattu nageetti ma kasho ikonomii Austraaliyaa tana mee lallaalla jenneeti yaa ujjirra President Donald Trump irraan tana warra tiraakaati galatonfachaa oole warri tiraakaa kuni waa meeqa addunyaa tana keessa godhanii halkan gaarii guyyaa gaarii warri na arrabsitanis filattuu niin beekaa Ahmadumaa fi Aliitu asiran nakkataba kabiraa yoomu itti rakkatu nageetti jiraadha